Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shanan Aanaa Awaash Malkaasaatti mana barnoota Bu'uura Boruu Awaash Bishoolaa qarshii miliyoona 4 ijaaramee eebbifamuun hojii baruu barsiisuu jalqabsiifame. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojii qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi waliin gahinsa carraa barnootaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Kutaa magaalaa Bokkuu Shanan Aanaa Awaash Malkaasaatti mana barumsaa Bu'uura Boruu hirmaannaa uummataan yeroo gabaabaa keessatti ijaaramee xumuruun eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasiseera. Bulchaan Aanaa Awaash Malkaasaa Obbo Jamaal Mohaammed haasawaa baniinsaa taasisan akka jedhanitti bulchiinsi aanichaa piroojeektoota fayyadamummaa uummataa mirkaneessan keessaa murteessaan mana barumsaa Bu'uura Boruu Awaash Bishoolaa hirmaannaa uummataa qarshii miliyoona 4 ijaaruun xumuramee adeemsi baruu barsiisuu keessatti gaggeeffamuun bu'aan isaa olaanaa ta'uu ibsan. Ijoolleen keenya dhiyootti tajaajila akka argatanii fi cabeensa barnoota keenyaa deebisuu akkaataa dandeenyu hundi keenya irratti hirmaannee bira dhaabbannee humnaan beekumsaan maallaqaan guyyaa kana geenyee jirra waan ta'eef handara deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jecha qaamonni as keessatti nu wajjin dhaabbatan manneen amantaa dhaabbileen adda addaa abbootiin qabeenyaa as keessa jirtan hawaasni keenya as keessa jirtan warri nu wajjin dhaabbatan baga waliin dhaabanne akka aanatitti maqaa uummata aanaa kanaatiin galata guddaa isinii galchuun barbaada. Jiraawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu Shanan Obbo Taayyee Doorii akka jedhanitti mootummaan gaafii uummanni gaafachaa jiru sadarkaan hiikuuf hojjechaa jiru keessaa tokko manneen barnoota Bu'uura Boruu daa'imman keessatti baratan ta'uu ibsan. Mootummaan gaafii uummataa kan hubatee keessattuu badhaadhina hawaasummaa milkeessuudhaaf hojiin jalqabe keessaa tokko hojii barnootaa irratti xiyyeeffannoo addaatiin qulqullina barnootaa mirkaneessuu bira darbee hojiiwwan qulqullina barnootaatiin wal qabatan bal'aa hojjechuutu argamu. Keessattuu dhaloota boruu ijaaruu irratti xiyyeeffannoo addaa godhatee hojjechuutu argama. Dhaloota boruu ijaaruun daa'imummaa isaatiin qe'eessaatti umrii daa'imummaa isaa irraa kaasee manni barnootaa qe'eessaatti isaaf ijaaramee qe'eessaa irraa osoo fagaanne akka inni mana barnootaatti madaqu inisheetiiviiwwan misooma barnootaa keessatti bocamanii raawwatamaa jiran keessaa tokko Bu'uura Boruu ijaaruu. Dhaloota barate biyya guddisuuf akkasumas badhaadhina uummataa mirkaneessuu qulqullina barnootaa eeguuf dhiyeenyatti mana barnootaa daa'immanii Bu'uura Boruu 3 aanaa Awaash Malkaasaa torban Ooboo fi aanaa Rooreettiitti ijaaramee xumuramuun tajaajila barnootaa keessatti jalqabsiifamuun bu'aan isaa olaanaa ta'uu ibsan. Manneen barnoota Bu'uura Boruu hirmaannaa uummataatiin saffisa yeroo barbaadu baay'ina barbaadamu sanaan hojjechuu ta'a. Aanaa kana keessattis yeroo gabaabaatti mana barumsa Bu'uura Boruu kana fakkaatu kan dhaloota itti ijaaru hirmaannaa uummataatiin hojjannee guyyaa irraa kana adeemsi baruu barsiisuu akka keessatti jalqabamu gochuutti argamu. Qabatamaan badhaadhinni isa jechaan jedhe gochaan agarsiisaa jira jechuudha. Sagantaa eebba mana barumsaa Bu'uura Boruu aanaa Awaash Malkaasaa kan irratti argamu ergaa fi kallattii hojii kan kennan kantiibaan itti aanaa fi qindeessaan kilaastara hawaasummaa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu mootummaa akka jedhanitti cabiinsa barnootaa wal'aanuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf manneen barnoota Bu'uura Boruu hawaasa hirmaachisuun ijaaruun hojiin bu'uura irraa daa'imman irratti hojjechuu fi dhaloota barnootaan qaroome teekinooloojiin gahame horachuu murteessaa ta'uu dubbatan. Akka magaalattis bara darbe keessatti manneen barnoota Bu'uura Boruu hedduu ijaaruudhaan bara 2018 jalqaba kanas manneen barnoota Bu'uura Boruu yeroo ammaa kan akka magaalaatti mana barumsaa 19 isa keessaa mana barumsaa 17 yeroo ammaa kana xumurree adeemsa baruu barsiisuu daa'imman kanaan duratti mana turan daa'imman kanaan duratti yeroo isaanii maatii isaanii wajjin dabarsan yeroo ammaa kana gara mana barumsaatti dhufanii foolii barnootaa fedhii barnootaa
turtii isaanii akka mana barumsaa keessatti dabarsuu danda'aniif manni barumsaa bu'uura boruu akka aanaa malkaa sa'aatti manni barumsaa kun ijaarramee xumuramee guyyaa kana adeemsa baruu barsiisuudhaaf jalqabbii isa jalqabaa eegaleera jechuudha. Jiraattonni aanaa Awaash Malkaasaa tokko tokkos manni barnoota bu'uura boruu dhiyeenyatti daa'imman isaanii barsiifachuuf carraa argachuu isaaniitti gammaduu ibsuun ijoollee isaanii keessatti barsiifachuu danda'uu isaanii galata qaban galchan. Baay'eetti gammanneerra kun haala kanaan eebbifame baay'eetti gammanneerra nuti kan nurraa eegamu ogummaa qabnuuni daa'imman bor guddatte biyya bulchuu dandeessi kanaaf ogummaa qabnuuni barsiisuudha jechuudha. Gaafin keenya kana gaafin keenyaan dur gaafanne suni gaafin keenya kinoo amma nu deebi'ee kinoo ijoolleen teenya barachaa jirti sirriitti immoo kan kana caalaa bal'atu akka ijaaran jennee gaafin keenya kana.